Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii My Generation iddoo jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu jecha tole egaa har'a kan barannu history freshman unit 1 part 1 ilaalla. Viidiyoo kana seeraan ilaallaan A+ akka fiddan shakkii tokkolleen hin qabu. Chaanaaliin kunis haaraa waan ta'eef like fi subscribe gochuun akka hin dagatamne jedha. Kallattumaan gara barumsaa keenya haa seennu. Chapter 1 History of Ethiopia and the Horn jedha. Kana jechuun seenaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa, biyyoota gaanfa Afrikaa kan jedhaman kanneen akka Itoophiyaa, Eertiriyaa, Somaaliyaa fi Jibuutiidha. Under this chapter pointoota 6 in ilaalla. Inni jalqaba nature of history jedha yookiin uumama seenaa. Akkuma maqaarraa hubannutti nature of history jalatti wantoota historyidhaaf basic ta'an, fakkeenyaaf meaning of history toopikii kana jalatti kan ilaallu ta'a. Inni lammaffaan immoo uses of history yookiin faayidaa seenaa. Akkuma beekamutti faayidaan seenaa baay'eedha. Isaan keessa akka saampiliitti moojiliin keessan kan fudhate pointoota 6 tokko jiranii isaan hin kaafna jechuudha. Sadaffaa irratti immoo abuses of history yookiin seenaa dogoggoraan fayyadamuu. Under this topic kan ilaallu namoota akkamiitu seenaa dogoggoraa fayyadamu, maqaan isaanis maal jedhamu kan jedhu inni ilaalla jechuudha. Namoonni seenaa dogoggoraan fayyadaman propagandist jedhamuudhaan kan beekamanidha. Akkasumas immoo afuraffaa irratti sources and methods of historical study ilaalla. Kana jechuun maddoota fi mala qorannoo seenaa. Kana jechuun maddoota yogguu jennu seenaan tokko madda erga hin qabaanne seenaa jechuun hin dandeenyu jechuudha. Mala qorannoo yogguu jennu qorannoo tokko qorachuuf yookiin seenaa tokko qorachuuf maloota nuti fayyadamnu toopikii kana jala ilaalla jechuudha. Shanaffaa irratti immoo historiography yookiin seenaa barreeffamoota durii yookiin seenaa barreeffamoota seenaa jechuudha. Kana yogguu jennu seenaa irratti kan xiyyeeffatan barreeffamoota garaagaraatu jira. Barreeffamoonni sun immoo seenaa qabu. Eenyutu barreesse, akkamitti barraa'e kan jedhu seenaa qabu waan ta'eef isa jalatti historiography jenneen ibsuu dandeenya. Yookiin immoo history of historical writing jedhama isa afaan Ingiliffaatiin. Inni ja'affaa irratti kan jiru immoo historiography of Ethiopia and the Horn jedha. Kana jechuun barreeffamoota durii Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti barraa'an maal fakkaatu, eenyufaadha kan barreesse kan jedhu toopikii kana jalatti ilaalla jechuudha. Egaa toopikii inni jalqabaa nature of history jedha yookiin uumama seenaa kan jennuun jechuudha. Under this topic meaningii history garaagaraa teechisee inni jalqabaa termiin isaa yookiin beeziin isaa maal fakkaata, history kan jedhu jecha maalirraa dhufe kan jedhu inni ilaalla. Akkasumas immoo hiikaa waliigalaa isaa namoonni baay'een hiikaa history kana jedhanii kan kennan ordinary usage isaa ilaalla. Akkasumas immoo sadaffaa irratti academical yookiin saayinsiin history akkamitti hiikee teechise kan jedhes in ilaalla jechuudha. Inni jalqaba the term of history derived from the Greek word historia meaning learning through inquiry or an account of one's inquiry. Kana jechuun history yookiin seenaan jecha Greek historia jedhurra kan dhufe yommuu ta'u, innis hiikkaan isaa learning through inquiry yookiin gaafii gaafachuun fi akkasumas immoo qorachuun waa baruu yookiin learn gochuudha jechuudha. In ordinary usage immoo yommuu ilaallu ordinary usagein isaa namoonni baay'ee yookiin akka waliigalaatti kan fayyadaman history means all the things that have happened in human past yookiin bara durii namootaa keessaa yookiin dur namoonni kan dabarsan hundumtuu waan dabarsu hundaa kan of keessatti qabu histiriidha yookiin seenaadha jedhanitti hiika waliigalaa isaa teechisu. Akaadaamikaalii yookiin immoo saayinsiin immoo
Hiikkaa histirii akkamitti teechise kan jedhu yogguu ilaallu, history can be defined as an organized and systematic study of the past jedha. Kana jechuun egaa seenaa kan inni qo'atu organized bifa gurmaa'aa ta'ee fi akkasumas immoo systematikii ta'eetiin waa'ee durii kan qo'atu seenaa jechuudhaan beekama jedheeti akaadaamikaaliitiin teechise. Then the study of history involves the discovery, collection, organization, presentation of information about past events. Kana yogguu jennu histiriin histirii yookiin seenaa yogguu qo'annu wanta of keessaa qabatu jalqaba waa'ee past event yookiin waa'ee darbe discover goona ni qorannaa. Sanaa achi waan qoranne sana collection goona walitti sassaabna. Waan walitti sassaabne sana organize yookiin walitti gurmeessina. Sanaa achi present goona yookiin immoo hin dhiyeessina jechuudha. What differentiates history from other disciplines is that while the latter studies interaction between humans and environments in present states, history barnoota biroorraa kan isa adda taasisu barnoonni biroo hariiroo dhala namaa fi akkasumas immoo naannoo isaa gidduu jiru kan amma yookiin kan pireezentii qofa kan qo'atanidha. Garuu but history studies in past within framework of continuous process of change taking place in time. Kana jechuun histiriin kan inni qoratu jijjiirama itti fufinsa qabu yeroo durii keessa kan jiru kan qoratudha histiriin. Due to longevity of the past, historians organize and divided human pasts into discrete periods such as ancient, medieval, and modern histories. In this practice is called periodization. Sababa yeroo durii dheeraa waan ta'eef historiyaanonni yookiin immoo qorattoonni seenaan human paastii iddoo sadiitti qoqqoodu. Inni jalqabaa eeshantiidha yookiin baay'ee kan turedha. Eeshantii yogguu jennu meedivaal giddu galeessa fi moodern histirii yookiin histirii yookiin seenaa ammayyaawaa. Fakkeenyaaf amma periodizationiin nuti amma irra jirru kun modern history jedhamuudhaan beekama. Qoqqoodamsi kun immoo periodization jedhamuudhaan beekama. Periodization jechuun qoqqoodamsa fakkeenyaaf ancient, medieval fi modern kan jenneen kana jechuudha. History deals with changes and continues. While some of issues show great changes, some still persist. Histiriin kan inni qoratu waa'ee jijjiramaa fi akkasumas immoo waa'ee itti fufinsaa qorata jechuudha. Waa'ee jijjirama yogguu jennu some of issues dhimmoonni muraasni cheenjii yookiin jijjirama guddaa qabu. Kanaafan immoo persist yookiin still hanga amma persist ta'anii jiru waan ta'eef waa'ee continues ni qo'ata jennee teechisuu dandeenya jechuudha. Itti aansuun tooppikiin inni lammaffaa uses of history yookiin faayidaa seenaan qabu maal fa'aadha kan jedhu ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti kan teechisne history helps better understand the present yookiin seenaan yeroo ammaa seeraan akka hubannu nu taasisa. Kana yogguu jennu knowledge of relevant historical background is essential for balanced and in-depth understanding of many current world situation. Beekumsa historikaalii wajjin yookiin seenaa wajjin wal qabatu qabaannaan haala addunyaan amma irra jirtu kana baalaansii bifa madaalawaa ta'een fi akkasumas immoo gadi fageenyaan akka hubannu nu taasisa haala amma irra jirru kanaan jechuudha. Inni lammaffaan immoo history provides sense of identities yookiin immoo eenyummaa uumaa yookiin eenyummaa namatti hora. Kana yogguu jennu egaa ani eenyunni eessaan dhufee kan jedhu gaafii kana kan nuuf deebisuu kan danda'u history qofa. Maal jedhamee as biraa haa ilaallu. It is only through history that communities define
identity oriented themselves and understand their relationships within the past and other societies. Kana jechuun community yookiin hawaasni tokko eenyummaa isaa ofirrattis kan xiyyeeffatu yookiin oriented themselves and hariiroo hawaasa biroo waliin qabu baruu yeroo barbaade kan fayyadamu only through history yookiin beekuu kan danda'u history qorachuudhaan qofa. History helps develop tolerance and open mindedness. Obsaa fi akkasumas immoo bal'isnee akka yaadnu nu taasisa jechuudha. Kana jechuun studying different societies in past is like going to foreign countries, freeing ourselves from our inherent cultural provincials. Kana jechuun open mindedness yookiin immoo waa tokko bal'isnee akka yaadnu nu taasisa jechuun fakkeenyaaf namoonni society yookiin hawaasa biroo seenaa hawaasa biroo yeroo qoratan kaalcharaalee yookiin immoo aadaa miidhoo ofii sana akka dhiisan. Sababni isaatis seenaa namoota biroo waan qorataniif aadaa miidhoo fakkeenyaaf aadaa kittaanuu ta'uu danda'a. Isa fa'aa dhiisuu irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. History teaches critical skills. Historyin beekumsa waa qeequu akka qabaannu nu taasisa. Kana jechuun students of history has to find and evaluate sources to make current argument based on various kinds of evidence, and this is key to develop analytic communication talents. Kana jechuun barnoonni yookiin barattoonni history baratan waa tokko evaluate kan godhan maalirratti xiyyeeffatanitti evidence yookiin immoo qorannoo irratti xiyyeeffatanitti waa tokko evaluate gochuu kan danda'a. Kun immoo yaada critical skills kan laateef history barachuu isaaniitiin jechuudha. History provides basic backgrounds for other disciplines. Kana jechuun barnoota birootiif histiriin akka maalitti tajaajila? Akka hundeetti yookiin akka backgrounditti tajaajila. Historical knowledge is valuable in pursuit of fields like literature, art, philosophy, religion, society, sociology, political science, anthropology and economics. Kana jechuun beekumsa history yookiin beekumsa seenaa qabaannaan maaliif fayyada? Literature barreeffamootaaf akkasumas immoo aartiif, filosoofii yookiin falaasamaaf, religion amantiidhaaf, sociologiidhaaf, saayinsii siyaasaatiif, anthropolojii fi dinagdeedhaaf faayidaa guddaa qaba jechuudha history beekuun. History provides endless source of fascination. Kana jechuun hawwannaa dhuma hin qabne akka hora jechuudha yookiin uuma. Kana jechuun exploring ways people in distant ages constructed their lives offer sense of beauty and excitement and ultimately another perspective on human life. Kana yogguu jennu hawwannaa dhuma hin qabne uuma yogguu jennu seenaa qorachuun beauty bareedinaa fi akkasumas immoo gammachuu garmalee akka qabaannu nu taasisa. Fakkeenyaaf amma seenaa gootota yeroo dhaggeeffannu amma fakkeenyaaf seenaa Garasuu Dhuukii, Abdiisaa Agaa fa'aa yeroo dhaggeeffannu gammachuu fi akkasumas immoo bareedina garmalee nutti dhagahama jechuudha saba sana keessatti dhalachuu keenyaatiin. Kanaafuu hawwannaa dhuma hin qabne qaba jenneeti murteessuu dandeenya jechuudha. Itti aansuun immoo abuses of history yookiin immoo seenaa dogoggoraan fayyadamuu kan jedhu ni ilaalla jechuudha. History is abused when people deliberately manipulated the past to fit current political agenda. Kana jechuun seenaan yeroo baay'ee abused kan ta'u yookiin dogoggoraan kan fayyadaman namoota political agendaa isaaniif jedhanii yookiin immoo agendaa siyaasaatiif jedhaniiti seenaa yeroo manipulate jijjiran yookiin immoo balfanidha. When history is abused
it is written backwards to justify the present action. Kana jechuun history abused ta'e yookiin immoo balfame yogguu jennu namoonni duubatti deebi'anii seenaa yeroo barreessan maal gochuudhaaf present action isaanii justify gochuudhaaf yookiin immoo dhugoomsuudhaaf duubatti deebi'anii seenaa hin taane yeroo barreessanidha. While personal biases are not always avoidable. Haa ta'u malee namoonni ammarratti ta'anitu seenaa barreessan kun hunduu avoidable ta'uu qabanii jechuu miti. Sababni isaas akkuma propaagandistoonni jiranitti historiyaanonni yookiin immoo qorattoonni seenaa waan jiraniif jechuudha. Historians is different from propagandists in that the former takes care to document his or her judgment and assertion so that they can be subjected to independent and external verification. Yookiin kana jechuun historiyaanonni yookiin qorattoonni seenaa propagandistii irraa kan isaan adda ta'an judgmentii tokko yeroo kennan maalirratti subject ta'aniiti waa mirkaneessuu yookiin immoo qorannoo irratti subject ta'aniiti kennu waan ta'eef historiyaanonni propagandistii irraa gargar ni ta'u jechuudha. Itti aansuun immoo pointiin inni sadaffaa yookiin tooppikiin inni sadaffaa maal jedhaa? Sources and methods of historical study. Kana jechuun madda fi akkasumas immoo maloota history yookiin immoo seenaa itti qorannuudha. History should be based on sources. Historyin dirqama madda qabaachuu qaba. Sababni isaas where there are no sources there is no history. Kana jechuun iddoo source yookiin maddi hin jirretti history'n jiraachuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Broadly speaking there are two types of historical sources. Yeroo baay'ee kan beekamu akaakuun historical source yookiin immoo maddi seenaa iddoo lamatti qodameetti kan beekamu jechuudha. Inni jalqabaa primary source. Inni lammataa immoo secondary source jedhamuudhaan beekama. Primary source yogguu jennu surviving traces of past available to in the present. Wantoonni hanga ammaatti survive godhanii yookiin immoo ammarratti kan argaman survive godhanii kan argaman sun primary jedhamanii beekamu. They are original or first hands in their proximities to events both time and in space. Kana yogguu jennu dokumentii originaalii ta'an yookiin immoo taatee sanaaf yeroodhaanis ta'e iddoodhaan dhihoo kan jiran yookiin proximitiitti kan jiran. Kana jechuun amma fakkeenyaaf seenaa Itoophiyaa ammarratti yeroo ammaa chaayinaa keessatti osoo barre'e sun original yookiin immoo primary source hin jennu. Garuu seenaa Itoophiyaa keessatti yeruma uumame eventii sun yeruma uumame sanatti yeroo barre'e wanta sanaan primary sourceedha yookiin maddi isaa primaryidha jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma example primary source ilaalu. Examples of primary sources manuscripts or handwritten diaries, letters, minutes, court records, administrative files, travel documents, photographies, maps, video and audio visual materials and artifacts such as coin, fossils, weapons, utensils and building. Kana jechuun fakkeenyota primary source yogguu ilaallu manuscript yookiin handwriting barreeffamoota harkaa diaaris yogguu jennu namoonni seenaa isaanii qabachaa deemuu nootti xinneessanitti qabachaa deemu isaan diaaris jennaan. Letters yogguu jennu xaalayaa jechuudha. Minutes barreeffamoota garaagaraa, court records akkasumas immoo administrative files faayilii bulchiinsaa, travel document yogguu jennu namoonni yeroo imalarra jiran kan barreessanii jechuudha. Photographies suuraa garaagaraa, maps kaartaa, viidiyoo, audio visual materials fi
artifacts yookiin hafteewwan garaagaraa fakkeenyaaf coins saantiima fudhachuu dandeenya, fossils lafee fudhachuu dandeenya, weapons meeshaalee garaagaraa fudhachuu dandeenya, utensils fi and buildings yogguu jennu amma fakkeenyaaf laallibalaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Laallibalaa amma yookiin laallibalaa osoo fudhanne Itoophiyaan biildingii laallibalaa qabdi yogguu jenne primary sourceidha. Maaliif jennaan amma irrattis survive godhee jira waan ta'eef wanti sun jechuudha. Inni lammaffaa secondary source are the second hand published and unpublished accounts about the events. Kana jechuun gaa nama harka nama isa lammataatiin published ta'e nama duraarra osoo hin ta'in nama inni lammata kan duraa sana fooyyessee yogguu barreesse yookiin published yookiin unpublished yogguu godhe maal jedhamuudhaan beekama? Secondary source jedhamuudhaan beekama jechuudha. They are written long after events has occurred, providing interpretation of what happened, why it happened, and how it happened, often based on primary source. Kana jechuun gaa barreeffamoonni kun kan barra'an eventii yookiin immoo taatee sanarra yeroo dheeraa turanitti kan barra'anidha. Hiikkaa kennan akkasumas immoo hiikkaa kan kennan primary source irratti based ta'anii hiikkaa kennan. Maaltu uumame, akkamitti uumame, maaltu uumame akkasumas immoo maaliif uumamee fi akkamitti uumame kan jedhuuf hiikkaa kennan jechuudha. They give what appear to be finished accounts of period and phenomena. Examples articles, books, biography and stories or movies. Exampleota primary source fi akkasumas immoo secondary source addaan baafachuu qabdanii primary source jalatti examplein jiru maal fa'aadha? Artifacts fi artifacts yogguu jennu coins, fossils fi kan kana fakkaatan ilaalleerra. As biratti garuu articles jedha. Books kitaabota, biography seenaa barreeffama seenaa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo stories or movies secondary source jalatti jiru jechuudha. Exampleota seeraan addaan baafadhaa. Qormaata irrattis dhufuu danda'an waan ta'eef. Itti aansuun oral data. Oral data jechuun afaaniin warra daddarban yookiin seenaa afaaniin daddarbu. Oral data both primary fi secondary of jalatti qabachuu danda'a jechuudha. Oral data kun. Oral data are especially vital to study and documents the history of non-literate societies. Oral data kun yeroo baay'ee kan fayyadaman namoota yookiin hawaasa hin baranne kanatu yeroo baay'ee oral data fayyadama jechuudha. They can also used to fill missing gaps and corroborate written words. Kana jechuun yeroo baay'ee oral dataan kun fill yookiin missing qaba jechuudha. Yeroo baay'ee hin dogoggora. Sababni isaas afaaniin daddarbaa dhufa waan ta'eef amma fakkeenyaaf seenaa gammadaa suutaan bara baraan yeroo turu seenaa gammachuu jedhutti jijjiramaa dhufa waan ta'eef missingii of keessatti hin dhabu. In many societies people transmit information from one generation to another. For example, through folk songs and sayings. These types of oral data is called oral tradition. Namoonni baay'ee informationii transmit kan godhan generation irra yookiin informationii kan daddabarsan dhaloota irraa gara dhalootaatti afaaniffaan jechuudha. Fakkeenyaaf sirbaan ta'uu danda'a. Akkasumas immoo saying yookiin immoo haasawaa garaa garaatiin daddabarsuu danda'u jechuudha. Typing kun immoo yookiin bifa informationii transmit generation to another generation itti transmit itti godhan kun typing sun maal jedhamuudhaan beekama? Oral tradition jedhamuudhaan beekama jechuudha. Kana naaf qaba. People can also provide oral testimonies or personal recollection of lived experience. Such sources materials known as
oral history and serves as primary sources. Kana jechuun oral testimony yogguu jennu egaa ragaa afaaniffaan kan jiran maal jedhamuudhaan beekamu oral history yookiin seenaa afaaniffaan jiran yookiin seenaa afoolaa jedhamuudhaan beekamu. Kunis immoo madda primary source yookiin madda primariidha jenneeti dubbachuu dandeenya jechuudha. Itti aansuun soorsonni kun dogoggora akkamii qabu? Dogoggora sana immoo akkamitti hubachuu dandeenya kan jedhu in ilaalla. Fakkeenyaaf amma primary sources have to be verified for their originality and authenticity because sometimes primary source like letters may be forged. Kana yogguu jennu egaa primary sourcein kan sirriidha jennee fudhachuuf verified yookiin mirkaneessuu qabna originality isaa fi akkasumas immoo authenticity isaa yookiin sirrummaa isaa. Sababni isaas yeroo baay'ee primary sourcein fakkeenyaaf kanneen akka xaaliyaa fa'aa yeroo fudhanne forged yookiin immoo forged ta'uu danda'u jechuudha. Secondary source yeroo ilaallu immoo secondary source have to be examined for the reliability of their reconstruction. Kana yogguu jennu secondary source maal isaa qorachuu qabna? Amanamummaa isaa qorachuu qabna jechuudha. Secondary sourcein kun sirriidha jennee fudhachuu amanamummaa isaa qorachuu qabna. Oral data irratti immoo oral data may lose originality due distortion zero time. Duratti akkuma jenneen oral data afaaniffaan daddarba waan ta'eefu yeroodhaa gara yerootti originalummaa isaa dhabaa dhufuu danda'a. Kanaafuu therefore it should be cross-checked with other sources such as written documents to determine its veracity. Kanaafuu yeroodhaa gara yerootti originalummaa isaa dhiisaa dhufa waan ta'eefu seenaa yookiin dokumentii barreeffame waliin walitti qabanii ilaaluun barbaachisaadha jedha as biratti. Nevertheless, no history works can be taken as final as new sources keep coming to light. As biratti yeroo maddi yookiin soorsii erga hin jiraanne there is no what history hin jiraatu yookiin seenaan hin jiraatu jedha. Hordoftoota maatii My Generation egaa hanga ammaa viidiyoo kiyya ilaallaan laayikii fi sabskiraayib osoo hin godhin keessaan bayinaan jedha. Egaa paartii 1 asumarratti goolabna. Paartii 2 historioogiraafii kan jedhuun hamma walitti deebinutti nagaa naaf ta'a. Galatooma.